baga geessan misirroon guyyaa gammachuu baga geessan waaqayyo gooftaa keessantu baga geessan lamaanoo keessan eebbise baga geessan sichi lamaa mitise ድራማቲክ ኮሽን ትንሽ ትሪት እናሳያለን ትሪት ድራማቲክ ኮሽን ጀቱ ገረከነተቲ ሜ ካናንድራ ኮቤክተኒ ዮሐንስ በርሲሳ ዮሐንስ ኮባሳ ቱሬ ኮባሳ ሽሮ ከነ ደፍሱን ፍርፍሪ ከነ ወጀቹ ባየ ሰራከፍቴ ዶቴ ቡለቲዬ ነጋንዘንሞ ማቲሽ ወጅናታው ኮባሽ ግሬፈቲያቴ ሱልቤኩ ሽንስ ኮባሽ ቱርቴ ሪዮተሽ ወጅናታው የሮ ገረገራት ገሩ ኢሳን ወል በርባዳ ቱረን ኤኙ በርባዴላ ሜአላን ኤኙቱ በርባዴላ ኤኙቱ ጫላቲ ዮሐንስ ሞ ፖለቲኬ ነጋድሴ ደሞ ኤኙቱ በርባዴላ ተሜ ኢላና ተኖሽ የሮ ተቆዳፍ kamu kesintina tinggal itu, pada niru, surayuran nado kami, arko kesan amle. Inni kun kan mul'isu kaleessa innis manasaa yookiis maatiisaa biratti jireenya mataasaa gaggeeffataa ture akkasuma ishiinis ofiishii maatiishii biratti jireenya mataa ishee gaggeeffataa turte amma inni kun hafee yeroon isaan itti kophaa isaanii jiraatan hafee ibsaan kun kan isaan lamaan harka jiru kun gara tokkotti yeroo inni deemuudha kan nuyi arginu waan ta'eef hamilee keessan harka keessan hin mirkaneessine. Askesusa asumarraan waldaan keenya waldaan kiristaanota dhugaa wal fuudhuu isaanii kan mirkaneessu waraqaa ragaa gaa'ilaa yookiin sartifikeetii meerii sartifikeetii kan jiru qopheessitee yeroo ammaa kana isaaniif kennuutti jirra jechaadha. Kanaaf Mati Yohanes keessa jalqaba abbaan isaanii yoo asirraatan abbeen isaanii gara kan dhufu maatii Yohanes yoo abbeen isaanii jiru gara kana nu dhuftu abbee Yohanes hamileedhaan gara kanatti maatii ishii keessa abbee ishii yoo jiraatan yoo obboleessi ishii abbaa yoo jira gara kana nu dhuftu. Kun maal mul'isa maatii lamaan jaallatanii gara isaanii guutuudhaan jechaadha eebbisanii walii isaaniif kennuu isaanii mul'isa. Kanaaf isaan lamaantu dura mallatteessaa iftee kotta si lamaan iyyuu kotta. Amle.
Amle. Minjota keessa minjee Yohaannis keessa namni lama gara kana dhuftu. Namni lama gara kana dhuftu. Minjee ishee keessas namni lama gara kana dhuftu karaa ishee dhuftanii dhaabbattu lafa. Nam tokko dabalamaa jechaadha asirratti. Asumarraa jechaadha hamlee barbaada. Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutiin Abbaa waldaa kiristaanaaf Waaqayyo naaf kenneen walitti isin hidheera. Teessoo lama walnaaf fiduufi asuma keessa teessoo lama wal fidaa kadhannaaf.
keessan gara kanatti asisee qabdanii waaqayyoon kadhannaa fi isaanin jilbeeffatu isaaniif waaqayyoon kadhannaa waaqayyoon akka isaan wajjin ta'u gargaarsi waaqayyoon akka isaan wajjin ta'u waaqayyo humna isaatiin dhaaboo isaatiin jireenya isaanii bara isaanii guutummaa isa har'aa saba waaqayyoo fuulduratti waaqayyoof saba waaqayyoo fuulduratti walitti hidhaman kana inaafee seexanni biyyi lafaan kallattii adda addaatiin boloota kana gidduutti lola kaasuu kan barbaadu humna maqaa waaqayyoo raawwatee gidduu isaaniitti kan cabe haa ta'u. Guyyaa har'aa kana jalqabee yaa waaqayyo gooftaa isaan lama miti tokko malee yaa waaqayyo akka dubbiin sagalee kee dubbatutti yaa waaqayyo walitti isaanii hiinerra dhaaboo waldaa kiristaanaa waaqayyo duulaateen walitti isaanii hiinerra maqaa Yesuus Kiristoosiin amma lafa kanarra jiraatanitti bara isaanii hundumaa walii wajjin jiraachuu kan danda'an isaan gargaara. Ilaa yaa waaqayyo gooftaa bara jireenya isaanii guutummaa yaa waaqayyo gooftaa rakkachuutti fayyaatti dhiibamuutti yaa waaqayyo gooftaa wanti isaan gidduu galu akka jiraanne barsiin kadhadha. Harki keenya guddaan isaa wajjiniin haa ta'u humni keenya guddaan isaan haa gargaaru yaa waaqayyo gooftaa gidduu isaanitti yaa waaqayyo gooftaa lataa gaariin haa natu iji garaa isaanii haa eebbifamu barri isaanii haa eebbifamu jireenyi isaanii haa eebbifamu ati isaan gargaari maqaa Yesuus Amen. Harka. Kenna jalqabaa waldaan keenya waldaan kiristaanota dhugaa bara isaanii guutummaa kan ittiin jiraatan bara isaanii guutummaa nyaatanii kan ittiin jiraatan sagalee waaqayyoo macaafa qulqulluu qopheessitee fi jirti waan ta'eef walitti qabaa boordii waldaa keenyaa kan ta'e obbo Qanaatii Abarraa dhufee kennaa kana isaaniif kenna jechaadha. Hamleedhaan harka keessan. Gooftaan haa eebbisu. Asumarraan warri kennaa adda addaa qabdan fiddanii kennuu dandeessu. Warri kennaa qabatanii baattanii jirtan akka dhuunfaatti akka maatiitti guruppiidhaan namoonni kennaa of harkaa qabdan fiddanii fi dhuftanii gara sagantaa laaqana nyaataatti dabarraa tursituu isa dabochaadha. Laaqani darbeera namoonni baay'een asitti